Hi guys, kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya guyyaa irraa kanas barnoota bareedaa fi isin fayyaduun isiniif qabadhee dhufe kan namni hedduun telegiraama keessatti iccitiidhaan dhooffatanii osoo hin himne ofii isaaniitiif itti fayyadamaa kan jiran guyyaa irraa kana kunootii an isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Akkamitti akka namni koomentii yaada isiniif kennuu fi laayik akkamitti akka namni isiniif godhu akka wanni yaadni keessan akka hubachiisee akkamitti akka isin godhu hunda isaatu kunoo akkuma yaada koomentii isiniif barreessu laayik illee akka gochuu dandeessan hunda isaatu isiniif qabadheetiin dhufee jira. Amma fakkeenyaaf kunooti mee isin argisiisu wooma fadhe barreessee yoon kunoo chaanala keessatti peesti godhe kunoo awutomaatikii ofuma isaatii waa hundaayyuu koomentiis laayik batanii koomentii batanii hunda isaatu bakka tokkotti iddoo tokkotti naaf fida kunoo. Garuu namoonni chaanala kiyya kanaaf haarawaa taatan maaloo subscribe godhaadhaan isin jira subscribe godhuu waan akka isinirraa hin hir'isu. Kanaaf egaa gama hojii keenyaa haaseennuun isiniin jira. Kunoo telegiraama kana keessa ni seentan. Erga telegiraama kana seentan gubbaa kanatti sarchi kan jedhamu kanaatu argama. Sarchii kana keessatti kunooti react bot jettanii sarchi ni gootan. Ergasii kunooti akkanatti hedduusaa isiniif tarreessa. Isin kana keessaa kan marfee qabu kana filatan, kan waan akka marfee footoo marfee gubbaarra qabu kana filachuu qabdan isinin jira. Ergasii kunooti gama gadi kanatti start kan juutu argama. Startii kana innaa xuyxan akkanatti isiniif baata dhiiftanii biraa ni baatan. Dhiiftanii erga biraa baatan booda chaanala keessa ni seentan. Erga chaanala keessa seentan mallattoo piroofaayilii gama gubbaatti argamu kana kunooti. Amma wanni kiyya laayik bootii waa takka iyyuu hin qabu kunooti, waa takka hin qabu, laayik hin qabu, waa hedduun qabu bootilee gargaraa kunooti. Piroofaayilii kana amma ni seentan. Erga piroofaayilii kana seentan xiqqoo ishee kana gaddeemuudhaan subscribers kan juu kanaatu argattan. Ergasii ni xuytan subscribers kan juu kana. Ergasii add subscribers miseensa dabaladhu sinjuu kan juu kana keessa ni seentan. Ergasii kun gubbaa kanatti search for people kan juutu argama. Erga search for people kan juu kana keessa tuquudhaan react bot jettanii ammallee daggamtanii itti ni barreessitan jechuudha. Erga kanatti itti barreessitan kan nagiti isiniif ni godha, isiniif ni fida akkuma reefutti. Ergasii ammallee kan marfee qabu filattanii kunnooti orjinaala isaa ni filattan. Kunnooti jara kana hunda hin xuyxan jechuudha. Kana keessaa amma isin orjinaala isaa kunnooti kan footoo qabu kana ni xuyxan. Hagubbaatis dhiiftanii jechuudha. Ergasii amma erga xuyxanii kan nagiti isiniif godhaatima jira. Ergasii kun akkanatti isiniif fida. Meedii admin kan juu kana isiniif baasa. Ichi booda meedii admin kan juu kana ni xuyxan. Ergasii waa hedduu akkanatti isiniif baasa. Asitti dogongoruu hin qabdan gaa. Kanaaf waan dogongoruu hin qabne ammas gubbatti kunooti change channel info kan juu kana ammaan tana x godhuu qabdaniin isinin jira. Ichi booda post message kan juu kana ammoo raayit isaa oonii isaa ittuma dhiiftan jechuudha. Ka gubbaa of gootanii jirtan. Ka lammaffaa edit message kan juus akkanuma dhiiftan. Ichi booda delete message of another kan juu x ni gootan. Invite users view link kan juu kanaas x ni gootan. Manage voice chats kan juu kanaas x godhuu qabdan. Hunda isaa x gootanii lameen kana dhiisuu qabdan. Hunda isaa x gootanii ichi booda lameen edit message fi post message kan juu kana dhiisuu qabdan. Ichi booda raayitii gubbaa irratti argamtu kana xuyxanii raayit ni gootu. Ichi booda x seetanii gama boodaatti ni deebitan. Erga gama boodaatti deebitanii booda chaanala keessan keessatti kunnooti waan feetan akkana ni barreessan jalqaba. Erga barreessanii booda poostii ni gootan barreessanii wooma argattan. Ichi booda kunnooti iddoo tarta qabdanii teessanii ichi booda forwardii godhuu ni beektan gaajeetii yaada. Forwardii kana ni xuyxan. Forwardii kana fuutaniiti react bot kan juu chaatii san keessatti peesti godhuudhaaf forwardii kana kunnooti kana fiddanii ichi booda poostii kana laa kunnooti ni xuyxan. Poostii keessan forwardii fiddanii jechuudha. Ichi booda akkana maqaa chaanala keessanii isiniif baasa. Ergasii open setting kan juu kana ni xuyxan. Erga kana xuyxanii booda waa hedduu innis baasa. Reaction on kan juutu isiniif ba'a. Kana innaa xuyxan disable reaction kan juu fi akkanatti laayikii fi waa hedduu akkanatti isiniif gatareessa. Amma ergasii ammaan tana gaa waan kana waan feetanii qayyarachuudhaaf
kunnooti miiseejii kan barreessu kana keessa seenuudhaan iddoo kanaa waan feetan buufachuudhaaf iddoo laayikiitii fi onnee tanaas laayivii tana waan buufatan buufachuudhaaf waan feetan kunnoo kana kofla barreessitanii qoosa laayikii enda dislaayikii barreessanii iddoo kana buufachuu cheenji gochuu ni dandeessan akkuma piroofaayilaa jechuu laayivii itti daanee amma seendi ni goone erga seendi goone akkana bootaa san nuuf qayyara jechuudha. Dislaayikii fi laayikii qofaas argachuu ni dandeessan. Amma kana cinattis koomentii qaba. Amma achi booda back to channel gootanii keessaa ni baatan. Erga baatanii chaanala keessa ni seentan amma gaa barreessinee isin argisiisu. Gisee naa barreessinee booda xiqqoo sakandii takkatti akkanatti nu baasa. Waaw. Laayikii fi qoosaa laayivii enda koomentii isiniif baasa. Egaa chaanalli piroofeshinaala ta'ee jira jechuudha. Chaanala bareedaa ta'ee jira jechuudha telegiraamni kun. Ammaan tana gaa koomentii tana akkam gochuu qabna kun laayikii gisee yeroo gootanis takka jeellama jee isiniif lakkaawaa deema jechuudha. Bareedaadha gaa amma koomentii gochuudhaaf koomentii kana irratti tokkoof ni tuyna. Erga tuynee xiqqoo ishee akkanatti obsuudhaan akkanatti raayit comment kan juutu isinii baasa no comment koomentii tokkoon goone jee gubbaa tanatti isinii hima. Ammaan tana gaa kunoo jirra jeetiin barreessee isin argisiisa. Jirra jee innaan barreessee seendi godhee gallakkisu kunnooti akkanatti naafida jirra jee laayikii ni fida riipileey godhuu feetu idit irra deebitee illee godhuu feetu diileet illee godhuu feetu kanatti sii fida gaa waan bareedaadha. Chaanala keessan piroofeshinaala fakkeessee akka ajaa'ibaatti seeraan itti fayyadamtan isin taasisa. Egaa daawwattoota tokko yuutuuba hayyuu faayin kan jiru kana seentanii saabskraayib gochuu qabdanii isin jira. Saabskraayib mallattoo diimaa kana erga tuutanii kunnooti beel aayikanii maddiitti argamtu kana xuuxanii oolirra godhachuu qabdan akka viidiyoon hangalakkisu salphatti isin qaqqabuuf. Egaa barnoota guyyaa irraa kana akka irraa gammadanii fi akka irraa gammadan abdii guddaan isin irraa qaba. Chaanala keessatti barnoota teknoolojii hedduutu argama. Wantoota yuutuuba keessaniif faayidaa guddaa qaban akkamitti paayipaal akka argatan akkamitti akka maallaqa